kaate suni suuraa kirrii qabduudhaani amma simmoo wanni xiqqoo sina intanaay dhaayiru maaliif viidiyoo siisana fayyaa dileetii ingoonee dhala viidiyoo siisana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hordoftoota Simoo Miidiyaa Ashamaa harka fuune fayyaa keessanii nagaadha. Alhamdulillahi rabbil aalamiin rabbiif agalatu. Guyyaa har'aa geenye jirtu video kana hundi keessanuu share godhaa wal qaqqabsiisaa jechuudha. Maa inni wanni kun irraa dubbatameera namoonni baay'een isarratti hojjetaniiru. Garuu gara YouTube'tiin namoonni baay'een kan hojjetanis ni jiru, kan hin hojjennes ni jira. Kan dubbachuu dhufee waa'ee obboleettii keenya kan dheengadda maashaallah tabaarakallah rabbi isirraa hajaallatu shaahadaa qabatte jechuudhaan alhamdulillahi rabbil aalamiin. Zinaash yookiin ortodoksii jedha TikTokiin si hin beektu jechuudha. Hundi keessanuu argaa turtan warri amantii musliimaas maashaallah gammachuu keessan ibsataa turtan, warreen amantii kiristaanaas immoo akkamitti akkas taate maaloo jedhamee bakka sooshaal miidiyaan hanga guyyaa har'aa waa'uma siitiin isinis immoo kun erga guyyaa gaafa sanaatii kaasee halkanii guyyaa liivii irra jirtiini. Kan irratti maa inni guyyaa isin dheengadda gaafa shaahadaa qabattuuni namni gammadeen hin jiru jechuudha. Imimmaan ishee kutaa jechuudhaani akka kanatti bu'ee jechuudhaani akka kanatti uummanni fayyaan wal faana afaan tokkoon jecha tokkoon alhamdulillahi gara shaahadaa dhufte jedhame. Gammachuu itti ililchanii itti gammadanii akka dhuunfaa kiyyaatti illee gammachuun keessa kiyyatti an gammade wallahi rabbii malee wanni beekun. Sheekonnis hundinuu akkatti gammadanii jechuudhaani maashaallah amantii isii irratti rabbiin isii ajabeessu. Ani ammas immoo kana gidduudhaani namoonni tokkos immoo waan aasaa jirantu jiraani. Aasaa kana keessatti waan tokko adda baafachuu dadhabiini. Maa inni aasaan kuni jecha isiis maal jettee ati dhugaatti amantii musliimaa erga qabatteeni maqaa kan kee kana hin jijjiirrattu jedhee gaafiin gaafatameenii maqaa TikTokiin ji'a tokko booda malee jijjiiramuu alhamdulillah isa dhibbaadhe በዚህ አልደራደርም ለእናንተ ብዬ torban tokko keessa yookiin ji'a tokko keessa tokkuma jijjiirama malee lama sadii jijjiiramu አንዳንድ ሰዎች ግን እሺ ሰነመናቲ እኔን አንገት ለማስ ሱራ ሰነው ማሊፍ ከሳን ጉምኔናን ሱራን ሱን ባዬ والله መንገድ ላይ ዋን ሱራን ሱን ባዬ ተኤፍ ይሄንን ማወቅ አለበት እዴት ግቡ እንደነው ጉያ ባጅ እኔ ሙስሊም ነኝ namni tokko dhugaadhuma rabbiitti isa rabbi nama argu taanaan jechuudha. Waan tokko erga wanni sun naan ta'u jedheeni kara amantii kanaatti dhufeeni waan duraan ordofaa ture fayyaa isaa jechuudha. Halkan tokko irra gadi taa'ee jennaan maakuma meeqaan ta'in dileetti godhee nan fixuu nan danda'ani. Garuu hanga guyyaa har'aatti wanni keessa dileetii godhamee Allah haalam jala galee ilaaleera viidiyoo achi keessa isii bira jiru dhugaadha baay'eedhaani. Garuu an viidiyoo sii kana keessaa maaliif amma dhufteeni asirratti bakka liivii aasofteen tanaa jettuu dhattee dileetiin godhe tokko isa kanaani. Namoonni baay'een immoo suuraa sii sanaa ni agartuuni suuraa sana kana ni ilaaltuuni suuraa kana ilaalaa hundumti keessanuu jechuudhaani. Suuraa kanarraa kirrii jira masqala jira suuraan kun isa yeroo duraan kaateeti malee ka amma yeroo erga shaadaa qabattee kaatee miti kunoo kirriititti jira jedhaa jiru. Waan kana akkaataan harkaa badee nan dubbachuuttis callisee bira darbuuttis immoo na qorokkoreeni maaliif na qorokkoree dhugaadha namni tokko maaliyyuu agabbaruuni maaluu agabbaruun maa mukan gabbarin keessa ba'e jechuudha. Maal uummata hindiin agarre horii sa'a sangaa gabbaruun jechuudha. Naaf ta'a jedhee jennaan gara barbaade goruun amantiin silas kan abbaati oromummaan kan hundaati. Akkuma jedhame intalli kun jechuudha yeroo jecha siitii gocha siidhaanoo namu alhamdulillah rabbil aalamiin shaahadaa qabatee bakka gara musliimummaatti dhufeetti fakkaattee baay'ee tokko itti gammadaan. Uummanni kan irratti haasaan firaankiidha maaloodha jedhuuni siidhaaf rabbitu wal beeka. Garuu wannan sodaadha jiru maa hin beektu wallahi azim intalli kuni dhugumatti
shaadaan qabadheettee kaatee uummata irratti waan hin taane hojjette jennaan Naasir maal jedhe yookiin Sigimoon maal jedhe jettanii guyyaa tokko aasaa kana qabadhaa bakka tokko keewwadhaa jechuudhaan addunyaa biyya duniyaa kana irratti of balleessaa aakiraa balleessitii tokko jedhaani sooshaal miidiyaa waan jedhame immoo akkasiin hin fayyadamne sin godhamaan kun dhibbaa dhibbatti jechuudhaan ila maa inni keessattuu jaarsan jedhina ijoolleen jedhina dargaggeessan jedhina wallahi namni imimmaan hin buusin hin jiru haqa rabbii yoo dubbachuu ta'een waan isaan beeku mucaan kun waan baay'ee ijoollee keenya warra waa beekus warra waan beekni baay'ee dararaa turte baay'ee gaafii fiddee deesin fidduun beeknu kun akkasiin eeminaa deebisa keessa baanii ijoolleen hanga salachaamuu irra ga'ani dhugaadhammoodha namni waan barsiisu tokko namni waa hojjetu tokko yoo biyyuu taanaan hin salachaamu hin dabbaramu waan tokko jecha siinillee gaafattu kanarratti wallahi wooma tokko ittiin fakkaanne jechuudha maaliifi namni waa hojjetu siluma yoomiyyuu fuuldurri isaa ifaani kanarraa inni ilaalu kan borii ilaala malee jechuudha ilmi namaa kanaaf intala kanarratti ani rabbiin alhamdulillahi rabbil alamin akkuma du'aa keessaa fayyaa baasa jedhame san du'aa keessaa fayyaa baasaa jedhan rabbitti wanni tokko iyyuu wanni ulfaatu tokko hin jiru maaliif hin ulfaanne beektu ilmi namaa amantii kamiin keessa yoo ajiraatu amantii kamiin keessa yoo ajiraatu maalittu amanu garuu guyyaa gaafa dhalatu tokko ilmi namaa kamiyyuu akka musliimummaadhaan dhalate beektu hundi keessanuu jechuudhaani erganni dhufee biyya lafaa kanarra bu'eeyyi ilmi namaa amantii garagaraa itti godheeni beetikiristaanis geesseeni xammaqsiisee waa meeqa goosise malee ilmi namaa guyyaa gaafa dhalatu kaaseeni amantii musliimaa irratti akka dhalate beektu hundi keessanuu jechuudhaani garuu namoonni baay'een erga guyyaa gaafa sanaatii kaasanii maasha Allah tabaarakallah ijoollee baay'eetii amantii qabataa jiru amantii qabannaan kun immoo abaluu amantii qabateedhaaf osoo hin taane namni tokko waan amantiin sun qabu keessa bu'ee gadi fageenyaan ilaalee dhaggeeffatee irraa xiqqoo baratee ka'ee yoo dhufee itti gale malee calliseeni akkasiin itti galee jennaan arras amantii tokko itti galee tokko jijjiira boris amantii tokko itti galee tokko jijjiira osoo akkana jedhu amantii dhabeeni rarroota fachuudhaani muka baala hin qabne beektu miti qophaa isaa jechuudhaani hin bareedu maaliin ta'u qollaa sana maqaan isaa immoo mukuma isa kaanii wal qixa waamamaani kanarratti aansee wannan xiqqoosii waan kana kaasuu barbaadeef maaliifi mucaanii garuu akka yaada kiyyaatti waan baay'ee maashaallah waggaa baay'ee waa'ee amantii kana keessa galtee ilaalaas turtee dhaggeeffataa turteeni garuu sooshaal miidiyaa yeroo ammaa kana halkaniif guyyaan waaw basiiti malee waan biraa tokko hin jiru jechuudha nama meeqa hanga guyyaa har'aatti kan amantii qabataa jiru jechuudha maashaallah tabaarakallah kan sii wanni adda godhe anaaf naagaluu yoon dide jechuudhaani garuu yeroodhuma baay'ee wanni siin sheekotatti deddeebitee gaafii ciccimoo gaafii waan adda addaa fiddee gaafattu isaan immoo gaafii gaafatamtu keessatti alhamdulillahi rabbil alamin gaafii ilmi namaa nama gaafatu hunda isaa rabbiin quraana keessa kaa'ee jiraani gaafii ilmi namaa nama gaafatu tokko wallahi rabbiin alhamdulillahi shukrii kan isaati quraana keessa kaa'ee jiraan jechuudhaani hanga guyyaa har'aatti waggaa lama jechuudhaani gaafii gaafattee osoo deebiin argatin hin galtu jechuudhaani garuu kanumarraa fa adda baafattee gara kana dhuftee kan jedhus natti dhaga'ama rabbiini addunyaa irratti ilma namaa ni fattana yeroo fattanoo kana keessatti immoo maa inni bakka nama jaallate tokko gara ofiitti fidataan jechuudhaani rabbiin egaa akkuma gara kanatti dhufte hanga xumura siillee rabbi si abareechuu jedha xiqqoosii wanni shakkiina godheeni suuraan sana irratti garuu akkuma shakkuttaniyyuu suuraan suni xiqqoosii suuraa masqalaa ta'ee yookiin suuraa kirrii masqala soon sa'iin kirriin irra jirtu natti fakkaata suuraa siin kaate suni suuraa kirrii qabduudhaani ammas immoo wanni xiqqoosii na intanaayidhaa jiru
maaliif viidiyoo osii sana fayyaa dileetii hin goone dhala. Viidiyoo osii sana kan duraan yeroo amantii kiristaanummaa keessa jirtu sana hunduma isaa maaliif dileetii hin goone? Dileetii gochuun ikkoo qallaaliidhama. Keessuma galteeta. Yoo viidiyoo kuma tokko ta'een kumni tokko guyyaa 5 hin ga'u jechuudha. 100 yoo warra taagooteetu bakka deettu bakka. Amma mitti jechuudha waan tokko itti karoorfattee hojjettee nan godhattee yeroo tokko keessatti siif milkaa'uu danda'ani. Kanaafi suuraa kana maaliif dileetii hin gooneeni? Maqaan Xayyib rakkoo hin qabu. Maqaan hanga ji'a tokkotti dhugaadhaan jijjiiramuuni. Erga maqaan immoo hin jijjiiramne maaliif footoo kana dileetii keessaan goone bakka? Maa inni ummanni bakka miira qulqulluudhaan nafsiyyaa qulqulluudhaan akka inni siif faana hiriiru abdiinan qabaani. Ammas immoo hiriiree jira. Ijoolleen hundisii piroofaayiliin tiiktookii jira. Hundi uummataa jechuudha. Kan isiitiin namni tokko dhugaadha yeroo inni amantii isaa jijjiiree gara keenyatti as makamu simannaa gaariidhaan gammachuudhaan simannaa woma jiruudhaan. Kun immoo namni tokko immoo yeroo amantii qabatu namni nama dirqisiisu hin jiru kana beekaanii gaafii jechuudhaan. Dirqiidhaan miti fedhii mataa isiitiin malee jechuudha. Garuu immoo waan hin taane sobamee inni akkas jedhu dhugaan tokkitti isiidhaaf rabbiin qofee wal beekaanii. Garuu waan biraa ta'e jennaan immoo akka burjaajiin cimaan jechuudhaan karaa amantaatiin dhufu kun beekamaadhaan gara kamiinuu taanaan jechuudha. Rabbiin inshaallah nama amantii isaa harka mirgaatiin qabatu rabbiin waa godhuuni jireenya keenya guutuu jireenya gammachuu malee jireenya gaddaa keessa rabbiin hin kaa'ini. Inshaallah viidiyoo kanarraa illee hin hojjedhu jedheen tureeni xiqqoonuma siyya giddinatti ta'e nanijji anattis waan natti dhaga'ame na ibsachuu dhufe. Kanaaf inshaallah bakka jirtanutti viidiyoo kana waliif sheer goggodhaa jireenya gammachuu rabbi isiniif haa godhu bakkuma jirtanu hunduma keessanitti. Inshaallah viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna. Like, share, subscribe godhaatii hiriyoota keessanii akkaanfalaa turtii gaarii.